Kabajamtootaaf daawwattoota keenya kuni magaalaan tun magaalaa Monfoo jedhamti. Magaalaa seenaa guddoo qabdu. Egaa ammaan tana namoonni baay'een qabamanii waan jiraniif namni keenya baay'ee shaaraa tanarraa mul'atu taantii tanarraa. Shaaraa tana namni keenya duraan baay'ee hedduu irraa mul'ata. Ijoolleen mataa firii tuni ijoolleen biyya keenyaa sanii hedduu mul'achuu ture amma namni hin jiru jechuudha. Dargaggoonni biyya keenyaa sanii Oromoo, Amaaraa, Tigree, Maalii hundi baay'een isaanii as keessa shaashaa jedhanii deemuu turanii. Amma mootummaan nama asii dhabamsiiftee jirti. Tun shaaratee fi amma garuu namni keenya hin mul'atu jechuudha. Nama keenya dhabamsiisan fixanii jiranii. Kan jirullee mogga bee waan jiru magaalaa tana keessa hedduu mul'atu jechuudha amma. Shoof nama keenya nama lammii biyya teenyaa fakkaatu tokko hin jiru laa tokko. Dhugaan isiniin jedha dur bitaa mirgaan namni keenya dhiiraa dhalaan baay'eetu yaa amma nama keenya ka fakkaatu iyyuu hin jiru. Argitu? Argitanii? Lammiin biraan hin jirti. Lammii biyya keenyaa qofa. Kan asirraa yaada as keessaa guuranii fitan jechuudha mootummaan. Nama ajaa'ibaa. Namni keenya guuramee dhumu ture duraanii. Hidhaa walirraa hin cinne itti muddaniiti waggaa lamaaf itti muddaniiti alfeen isheen bara 2020 booda takkaa ta'an hin cinne hidhaanii. Kunneen amma Masirii lammii biyya biraati. Tokkicha kanaaf. Oogame. Kabajamtoota hordoftoota keenya iddoon isin daawwachiisu akkumatti dhufee jira. Shaaraan tun ammoo shaara ishiriini. Haga ammaa nama keenya nama tokko qofaan argee. Namni keenya kuma dhibbaan lakkaa'amu magaalaa tana keessa jiraachuu ture. Amma magaalaa tana keessa akkana dhabamuun isaa baay'ee nama yaachisa. Wareegama meeqaan asitti hafne nuuyyuu. Wareegama gurguddaa shaaraa ishiriin walakkaadhaa. Oke tuh lah handura syara ini di. Lah mana pun. Tok kalau ni kayaknya kayak jalan kalau turun kau baju apaan. Woi nama kayaknya dilasan, woi lammi kayaknya dilasan. Duga nama sekali saja dia arke tu nama kayaknya sekali saja arka tu itu array udah be. Beke tidak gamal malah namanya kan beke undan tahu. Kau nak kena ju, namanya dun duga saya urut budan tejani. Baru duga anjir tu, warri magala tanah kayak jeraca tu, kan dufe argeni be kayak curah namanya kayaknya. Daandii yookaan istireete yookaan shaaraa tanarra kumaatamaan lakkaa'u bakka takkaa olii gasus jechuudha. San hundi har'aan tana garuu dalagaa mootummaa tanaatiin as keessaa dhabamuu danda'ee jira. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Bakki tun gaa magaalaan tun bakka nama isin daawwachiisaa jiru tun bakka gartee namni keenya ijaazaatti wal buufatu bakka gatiin kiraan manaa baay'ee salphaati. Magaalaan tun gaa nama keenyaaf bu'aa hedduu buustee akkasuma miidhaa hedduu fidee namni waan badduu asitti dalaguun maqaa nama keenyaallee balleessuudhaan namni keenya akka addaatti taargettee irratti xiyyeeffatamu kan godhamte tokkoffaa magaalaa tana jechuudha. Wanni namni keenya bakka tanatti waan dhugan waan adda addaa waan ashiish waan magaalaa tanatti hin dalagamin hin jiru. Baalagummaas ta'ee wanni nama keenya irraa hanqatee hin jirtu jechuudha magaalaa tanatti dalaguudha. Saniifuu gaa mootummaan biyya tanaa nama keenya asirraa xaragee jira. Namni keenya mana hidhaa keessa rakkachaa jira rabbi nagaa naa galchu. Tokko immoo kan dhokotee magaalaa tana keessa jiraachuu jirus jira. Akkasuma kan immoo magaalaa tana keessaan ala bakka biraa jiraachaa jirus jira. Rabbi haa jiraachisanis hanga biddeen isaa dhumatti biyya teenya rabbi yoo bilisoomse malee namni keenya ammallee karaa kana ol deebi'uun dhiisu. Namni amma torbii kana keessaa nama hedduu dhume karaa kanatti jechuudha. Bifa makiinaa waan hin zaamaa keessa oofaa jiruuf seeraan tasgabbaa'aa isa waan jirre irra laalin haadha. Dabri odemi ati kora Pakistani akana jetture amane rifeensa tokko isa barbaadu ko mare rifeensa buusee kutee amana masanii eegaa jira barbaadaa jira kanneen kun gaa Suudaanota hay kuni maraataadha bakkaatti marrachaa deemala kun Masrii maraatteen isaa Masrii mataan tuqamee fakkaatti. Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenya magaalaa Monfoo har'aan tana isin daawwachiifnee jirra. Guyyaa biraattis viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu nagaan naa turaan isin nagaan jiraadha. Maraataadhaan argee maraataan akkana marrachaa deema olii gadi. Rabbi fayyisu. Nagaan jiraadha baay'ee. Garuu magaalaan tun seenaa guddoo qabdi magaalaan Monfoo jedhamtu xiqqoon tuni. Seenaan sii guddoodha. Namni biyya kana dhufe qofaa miti namni biyya jiru magaalaa seenaa magaalaa tanaa ni beeka waan ta'eef. So kan masih ada cium nagaan turun di sini